Ashama harka fuunee kabajamtoota qolii miidiyaa nageenyi koo kabajaaf jala lafa isin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isin haqa qabu jecha har'ammoo yuutuubeera maraaf kan fayyadu akkaataatti siitingii itti sirreeffatu qabadde dhiyaadhe jira. Yuutuubeerri kamiyyuu siitingii kana sirreeffachuu qaba. Guddina chaanaalii keenyaaf kun guddaa baay'ee wanta fayyadudha jechuudha. Siitingii nuti sirreeffachuu qabnu akkaataatti sirreeffannu qabadde dhiyaadhe jira. Chaanaalii keenya akkaataatti guddifannu kun gahee guddaa kan taphatudha jechuudha. Siitingii kana yoo sirreeffanne baay'ee chaanaalii keenyaaf guddina guddaa kenna jechuudha. Tartiibaan yoo na hordoftan baay'ee irraa barattu. Viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo hordoftani keessumaa baay'ee fayyadamtu jechuudha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan mallattoo subscribe jedhu sana tuquudhaan maatii ta'uun itti dabalama. Irra deebiidhaan kan dhuftan immoo bagaa irra deebiidhaanii gara chaanaalii kanaa dhuftanii isiniin jedha. Kan isin fayyadu kiroomii jala seenuudhaan ergaa istuudiyoo kiroomii istuudiyoo jechuudha. Istuudiyoo kan kiroomii malee istuudiyoo aappii miti. Egaa hordoftoota koo yuutuubii ofii guddifachuu fi dirqama siitingii sirreeffachuu qabnu kan viyuu guddaa nu argamsiisu akkaataa itti yuutuubiin keenya guddatu kan gahee guddaa taphatu siitingii bareedaa tokkotu jira. Namni hundumtiyyuu yuutuubeeriin kamiyyuu siitingiin kunis kan sirraa'u yuutuubii istuudiyoo kiroomii jala seenuudhaan jechuudha. Erga kiroomii jala seentanii youtube.studio.com jettanii erga barreeffattanii booddee akkaataa kanatti isinii fidachuudha. Erga isinii fidee booddee mallattoo siitingiin gajjallaa kana jirtu karaa harka bitaa ni jira jechuudha. Mallattoo siitingii kana takkaa tuqna. Erga xinnee booddee akkaataa kanatti nu fida. Generaalii han jedhu chaanaalii upload diffuun permissionii akkasumas community agreementii akkaataa kanatti nu fida jechuudha. Garuu achi keessaa waan nuti sirreessuu qabnu tokko har'a kana qabadhee chaanaal kan jedhu lammaffaarra jeneraalitti aanee karaa harka bitaa jira jechuudha. Isa chaanaalii sana irratti okeenna. Chaanaalii sana irratti erga okee jennee booddee akkaataa kanatti nu fida. Country of resides kan jedhu ni jira. Country of resides sana hamma danda'ametti South Africa gochuma yaalaa jechuudha. Inni gara biraan inni baay'ee faayidaa guddaa qabu basic info jalaa keyword jechuudha. Keyword baay'ee tokko nu fayyada. Keywordin baay'ee tokko guddina chaanaalii keenyaaf baay'ee fayyada jechuudha. Ani asirratti keewordii kana guutummaan guututti barreessee waan hin jiruuf nan eeyyamu jechuudha. Hanga leeterii inni nu barbaachisu hamma leeterii 500 jechuudha. 500 kana guutuu geera waan ta'eef ammaaf ani guutuu hin barbaachisu. Garuu waanuma tokko irratti barreesseen isin agarsiisa jechuudha. Waanuma tokko irratti barreessaa fakkeenyaaf akkaataa kana isin kan itti barreessitanii fakkeenya tokko isin fudhachuudha. Akkaataa itti yuutuubii guddifatan jedheeni mallattoo xiyyaa kana tuqa jechuudha. Yeroo mallattoo xiyyaa kana tuqu sarkilii itti naa'uma jechuudha. Sarkilii itti naa'uma jechuun namni yeroo search godhu akkaataatti yuutuubii guddifatan jedhee gaafa search godhu salphaatti argachuu danda'a jechuudha. Kuni baay'ee tokko fayyada. Inni lammaffaan basic info kana jalatti warruma kanadha. Keessumaa kun faayidaa guddaa kan qabu keewordii kana sirrii hundumti keessanuu sirreeffachuu qabdu. Akka sirreeffattanii wanta irratti hojjettan keessumaa wanta irratti hojjechuu barbaadanii gaggabaabsitanii kan namoonni baay'een search godhanis akkasuma miidiyaa garaagaraa akkasumas immoo chaanaalii yuutuubii namoota gurguddaa isaan yoo irratti barreeffatan kan namni baay'een yeroo baay'ee search godhu yoo barreessanii search godhee salphaatti namni isin argachuu danda'a jechuudha. Yuutuubiin keessanis chaanaalii yuutuubiin keessanis guddaa isin guddachuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan advance seatingidha. Advance seating jala
wantoonni isin sirreessitanii baay'ee miti waan muraasa jechuudha. Yoo rakatee hidhatee allow viewers to clip my content isa jedhu irratti gurraachee raayitii ta'ee taa'u qaba jechuudha. Inni gara biraan future eligibility isa jedhu kana future eligibility isa jedhu kana irratti okay jechuudha. Isaan booddee wanti isin ilaallachuu qabdan yeroo hundumaa wantoota sadii jira. Wantoota sadii kana guutummaan isaanii enable jennee taa'u qabu jechuudha. Enable yoo hin taane mallattoo xiyya kan fakkaatu kana xuxxaniitu enable godhattu jechuudha. Erga enable gootanii booddee save kan jedhu bukkeedhaan jira jechuudha. Erga settingii kana guutummaa guutuutti xumurtanii booddee save kan jedhu sana xuxxaniitu save godhattu jechuudha. Barnoonni har'aaf qabullee kan hangammaa turanii waan dhaggeeffattanii fi guddaa tokko galatooma.